barbaadu. Laali gochi waraanni sibiila nama waraananii gaafa nama keessaa fuudhanii nama fayya madaan jecha namaa garuu namaaf hin fayyu. Si galee dhuguma abdii kumeetii fi kalmata amiin falmu dhuguma yoo taate dhugaatii kanaafudha heedar mataa isaa. Caalaa kutaa kamee jirraa naa gadi deeqa takka dubbaddaa obboleetti obsi. Meeqoo ayyee. Amino abdii kiyya dhaggeeffadhaa amma sinsiran. Obboleetti jettee kana waa isin jettee dhageenyaan. Ila mucayyoonni akkaataa jettu. Dhaggeeffadha. Ani yeroo dhugaa naasu dhaggeeffadha. Ani dhugaa isinitti haasa'u jira. Namni har'a anarra zollomame hin jiru kana walii galla. Namni har'a arrabsamee fi maqaan isaa bade hin jiru. Munir anaa fi ijoollee walii qabee warri koomentii gubbattis namni footoo gadi garagalee namni har'a Haydar hin caala zollomame. Anaa miti garagalchee dhiifama jennaan gaafadhe mala yoomiin garagalchee. Ila Maallaqaa miti maqaan zollamamte dhiifama keessatti qabdaan heedar. Heedar dhiifama gaafachuu qabdaan ati dhiifama si gaafannetti ati sagalgaalummaan itti kennite malee hawaalaan ittiin kennine jette inni garuu hawaalaan irraa fuudhee jee dhiifama gaafachuu qabdaan. Ila laali karaa sin deemnaan ammallee haqa ofillee dhabdi dhugaa ofillee dhabdi. An ragaa malee akkanaas uummanni illee hin beeku atillee mataan kee hin beeku. Kita koobsi deeqa takka heedar obsi. Haqa dhaggeeffadhu haqa mucayyoo tanaa amma galchaa fi dubbii kanaan balleessinaati. Lakki yoo jettan ammoo karaa sanii hin deemne taanaani dubbiin kun illee hin bada. Qarshii mucayyoo illee hin bada. Mucayyoon tuni haqa isin himami mucayyoon tuni tokkoffaa anaaf caala anaaf nuweeri anaaf muniirin yoo xiqqaate nama 20 ol wal dhabni sababa isii qofa balaa dubartii qabdu laala. Sababa isii ani muriin takkaa wal kabajna malee aniif numeeri waggaa 10 isinin jedhe hiriyyaa kiyya sababa isii wal dhabeen isaa fi obboleessallee munir guyyaa takka bakka kabajaatti malee maqaa kiyyaa kasan beeku reefu ani argitan kun hundi caalaan takkaa suuraa kee gargalchee beekama takkaa bakka badin argee duulli kun hundi kan baname sababa isiiti haqa isii barbaadee galata dhabee ar'ammoo dhiifama nagaa dhiifte lakki yoo jette balaa qiyaamaa bira ofi dhaaba yoo jette malee muyitii kan keen kaasin akkaawunti kan kee keessaa asirgi mallaqni kan kee sii gala lakki kabaja asirra qabaa jiru kadhaa kiyya kan ammoo akka laafatti ilaalin xiqqeessiteen tuffatin anas kan ammoo kanas si fayyada qarshiin kan kee sii galutu an ummanni namni 700 guutuu Haydar as gubbaadhaa bahinaan jechaa jiran haqa keetiif as ta'aa jira kabaja kana hunda diddee gana Haydar akkas naan jedhe akka naan jedhe ummanni kun hin beeka akka kijiba takka hin kijibne lafaa kee akka naasofne digalee gurbaallee gurra qabee fiduu hin danda'a kanaaf amma waan goon birri kan kee si galchina muyiti irraan kaasine afaan kee qabadhu as ta'e dhiifamnaan si gaafadhu hin jiru yoo dhiifama gaafatte immoo dhiifama si godhe kana ammoo si waliigalaarraa. Carraa kan nu qabna. Isiinis maqaan kiyya badee jira. Jaa jirti. Hin ukkaamsisu shamarran. Maqaan isii inni nu numeeri laayivii irratti dhufee hawaasaan nu amane. Ati garuu sagalgaalummaa namni 700 fi meeroo takkatti heedaroo. An dhugaa jirullee himeera. Heedaroo. Mala isillee fideera. Harki isillee hin kafala. Ittaniimi. Dhiifama amma mee takkatti bakka la heedar amma waa'ee bucee heedar asirratti ilame mee jaalii caalaa yeroo takka mee yaada naa kennaa caalaa. Lagatti. Mee heedar koo mee. Heedar Amino. Abdi. Heedar koo. Ane tiyyaamemi isin lamaan nu baasa waan keetaa jirra mee koo amma waan takkatti jenna. Dubbii haasofne dubbii kanarratti isneen. Akkasiin jedhamuuti dubbii eegaltan nuuf dubbii mataa hiitannoonni jedhina. Amma takkatti dubbiin eegalamtee jirti. Dhiifama wajjin anillee bahuu barbaada takkatti bicarraa naa kenna. Dhiisaa baa kalas. Wallahi waan barbaadan godha ani isinillee gaafadhu dhiifamallee isinii godha Muniir ila no hundi keessanuu waan barbaadan godha anammoo
لما فاكر لازم بات نبغى أسوس لا نقول لا Ammoo laal akka taanu amma akka gootu caala amma isaa baafnee يو يو irratti duulanis mee oggita qobsa heydar keessaa baafnee gurbaa qofa irratti yoo duulles irratti haa duullu malee heydar galata qaba heydar bika kabajaa galata dhaabbata qaba ilma kabajaatii keessaa dhageeffadha amma wanni amma xumuraa kaa xumurtanii akhira irratti wani dhabinaati kabajaan addan baafa akkasi Haala. eega kabajaan adda baa. Amma wanni gootan ani kan jechuu barbaadetti laa eega dubbatanii anamma fakkeenyaaf suuraa isaa argee seene malee dhimma takka foolollee walitti hin qabnu wanti ammallee deemee bakka kanallee dhufeefillee na fidullee hin jiru. Ani suuraa heddar argeefin bakka kana seene durallee basaniif kan na buustanii. Anamma wanni jechuu barbaade eega dubbiin dhumattee eega heddarii fi munirillee dhiifama walii godhanii eega isinillee dhiifama heddar hin gaafattanii amma immoo mucaa ol galchinee yoo mucaan asirraate mucaa ol galchinee yoo kafaluu danda'u taate kafalee mucattiin dhugaan isiin haasoftuullee achuma keessa hayti isii gaafa isii gale dhugaan galeefi jira waan biraa wanti isiin feetu hin jiru wanti dhiifama na gaafadhaa isiin barbaaddu heetu hin jiru. Kanaaf jecha yoo danda'u mucaa ol galchaati yoo dadhabame ani morma shamarran maqaa booturra mormi kiyya muramuu irra naa jira. Heydar bo'aati nirte yoobsa maal wataate diro. Munir Bitu muru jiran yer. ammallee kaasaa turre waa'ee makana beektaa miira akkanaa kanaan abadan waan galchuun taatu. Caala yeroo takka qofa mee yaada naa kenna yeroo takka qofa yaada naa kenna akka lafti kun bari ifaa jirra jirta caala dhimma dhugaa qofa baasuuf yookiin dhimma mucattii sanaa dubbachuudhaaf mee yeroo takka yaada naa kenna. Dubbii ooftanii akka ganamaati waan kana itti miidhamtanii abbaa dhimmaa fuutanii eega fiddan heydar baga nagaan dhufte obboleessa kiyya siin jedha anillee ganama mana kee kana seenee ture caala. Dhimma waa'ee kanarratti dubbattan abbaan kallattiin dhufe namni fuula isaa gaggargalchitanii maaliif gartee wanti kun akkana ta'a nama hayyuun kun gartee dubbii mucattii tanaa fuudhee maal lafa jalaan lixeedha yeroo sanillee kan irraa dubbataa turtanii anillee jechaadha waan silaa yaada kiyya bahee ka gabbu'e. Amma ooftanii isin jala turre haasahaa jirtan. Mata hidhaa ganaa mucattiin dhiifama heydariin naa gaafadhaa jinnii maarree haa dhiiftu isinillee. Dhiifamni gartee gaafa dhugaan isii galee uumaan gatta'anii yookaan dubbiin homa lamatti muramti. Takkaa jilbatti takkaa lafatti sun san booda. Amma ammoo dhiifamni heedarisii naa gaafatu badiinatti balleessee maali? Kan Muniirillee jedhu Muniir artillee irraa gabaabadhu. Dubbii eegamataa hiitan ammallee ol keessa laayixanii balaa biraan fidina. Tokko jecha heedarirratti jala taa'ee dhagaa jira. Mallaqa mucattii kana karaa biraatiin malee karaa isiin deemtu kanaanii miti. Karaa magartee heedar jedhu kanaan duuka deemaatii dhugaadhaaf eega deemtan eega mallaqa mucayyoo tanaa karaa salphaan eega heedar fiduu danda'e. Ka deemamuu qabu sani malee ganaa heedariin dhiifama gaafachuu maal waan nama raajjeessee dhiifama isii gaafata. Walibboo ilmi namaa walibboo bakka kalas. Wanni barbaadamu firiidha bakka isaa kanatti waa'ee mallaqaa san qofa dubbadha dhiifama naa godhaallee. Waa'ee mallaqa mucayyoo san qofa mee karaan kamii heedariin gaafadha. Maaliif jennaan akka ganamaatiitti miidhamaa harta caalaa waan kana. Mucayyoon tun fuuteetiin qolaa keessa nayitee ammallee dhiifamaa fi jinnii maarree asirra dubbachuu hin qabdu. Wanti dubbatamu qabu mallee deebiinti irra deebi'a. Wallahi. Eessaan mallee inni mucattii kun akkaawuntii mucattii irratti deebi'aa heedariin gaafadha bifa tasgabbiitiin mataa dubbii hidha. Tanuma isin jedha. Okay, hayyee mee umarishaa mee dubbadhu. Mee callaa xiqqoo dubbadhu. Salaamu alaikum warahmatullah. Eewa. Waalaikum assalam Akkasitti wanni heedariin irraa barbaachisu yoo jiraate waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kee dhaga'ama caala. Dhaga'ame. Eewa. Amma wanti goola barra jirtan isin jala taa'aa ture caalaa koo. Heydari magaafadhaatii furmaatu magartee yeroo ammaatti kara magartee maallaqni mucattii kun gartee maqaan heydarillee sababa gartee saahibaatiin maqaan nama kanaa ol ka'ee nama kabajamaa kana maqaan isaa gad deebi'eef dhiifama hawaasni gaafatee nullee warri gartee isaan waa jenne dhiifama isa gaafataa heydariin mataa isaa dhiifama gaafataa furmaanni mallaqa mucayyoo tanaa maalii ammallee isumatti deebinee gaafanna malee ganaa mucattii maqaan badee samiin badee irraa dhiisa dhiifama naa godhi Muniir bakka kanatti tas ittiin deebiin maaliifi mallaqa mucattii tanaati. Mallaqa mucattii tanaa hanga bakkatti deebisanitti dhiifamaa fi jinniin marree maaliif barbaachisa? Anka jedhu kanuma. Yaada bareedaadha. Goota qaama jaraa biyya obsittiin jire. Mijoo maallee nuti kana. Jamaal Aliyyi deeqaa tokko dubbadhaati gara furmaataatti deemna haasaa ooluu deeqaa lama caalaan turu sagantaa wayii waan qabuuf jecha. Nimbaha. Salaamu alaikum warahmatullahi hundi keessanuu akkamii jirtan baga jiraatanii. Sagaleen kiyya ni dhaga'amaami?
Hin dhaga'ama. Warri hin baasan daqiiqaa 5 qofa naa kenna warri hin baasan namni hin baata fi ajaja keessa nan guuta waan ta'eef. Bareeda jalqabumaa idar ati nama caalimman gurguddaa sanii wajjin saayibaa taatee bakka kana keessa taa'uun sirraa hin eeggamu. Laakiin ammoo dubbii fixuudhaaf as keessatti argamuun qaanyiin qabu bareedaa ture.